Yeroo ammaa kana haalli gabaa biyya keenyaa maal fakkaata? Soofaan bareedni giddugalli gatiin isaa meeqa? Akkasuma meeshaaleen mukaa kan akka algaa, qumsaaxinii, tiibistaandii, ምግብ ጠረጴዛን gatiin isaanii yeroo ammaa kana meeqa? Yoo shamarra harka fuuni kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa guutuun qaba galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa har'aa walumaa galatti meeshaa mukaa dabalatee meeshaa mana keessaa qabatee gatii isaa isiniif qabadhee dhufeen jira. Egaa warri waa'ee soofaa nagaafattanii soofaas ta'ee meeshaalee mana keessaa kamuyyuu yoo ta'ee akka nama osoo hin ta'in akka humna keessaniitti bitachuu hin dandeessu. Kana gaafan isiniin jedhu fakkeenyaaf amma soofanii bareenni isaa kan nama gammachiisu mana kootiif in ta'a jedhee kan hin murteessu yaadu tokko 65,000. 65,000 malee soofaan hin jiru gabaa keessa jechuu koo osoo hin taane soofaan kan 35,000 jira, kan 40 jira, kan 45 jira, kan 50 jira. Egaa waa'ee soofaa isinitti meera. Amma immoo meeshaaleen mukaa maalirra jiru gatiin isaanii yeroo kana kan jedhu waliin haa ilaallu. Alganoo akkami, qumsaaxinii biiffee dabalatee akkami kan jedhuuf immoo isa kanarratti deebiin koo akkaataa ajaja keessaniiti. Wanni hunduu akkaataa ajaja keessaniiti. Wanna gatii xiqqaa yoo ajajattan akkasuma gatii xiqqaadhaan hin argattu. Wanna gatii guddaa akkasuma immoo waan kwaalitii qabu yoo ajajattan akkasuma gatiin isaa hin cima jechuudha. Alganii 35,000 kaasee aga 60,000tti jira gabaa keessa yeroo kana. Manneen mukaa kamiyyuu dhadhaan 30,000 aga 60,000tti. Innuyyuu akkaataa ajaja keessaniiti. Qumsaaxinii wajjin barbaaddu moo duwwaa barbaaddu moo diriziingii wajjin barbaaddu moo inni akka ajaja keessaniitti waa'ee alga irratti isiniin jedha. Akkasuma waa'ee masoobii biddeena irratti gaafin isin gaafattanii janteeliin gabaa keessaa hin bitama moo ajajjeenuu hojjechiista waan jettan gaafin na bira ga'ee jira. Janteelii akkasin feetan yeroo gabaabduun qabaa ariitiidhaan barbaadaa gabaa keessaa nuu biti yoo jettan gabaa keessas bittaan hin argama. Nuu hojjechiisi ajajii warri jettanis immoo ajajaan hojjetamuu hin danda'a. Meeshaan mana keessaa meeshaa baay'eedha jechuudha. Meeshaa biiffee keessa namuu meeshaalee mukaa warra ajajachuu barbaadanii meeshaan akka isin barbaadanitti nu bira hin jiran isiniin jedha. As immoo waa'ee eelifii fi sahaanii biyya alaa sahaanii biddeena muraatti nyaatan sahaanii diriiraa ka biyya alaa hin jiraa. Siraamikii yookiin fashkoon sun hin jira naan jettanii hin jira. Yeroo darbillee viidiyoo waraabee irratti hojjedhee hin jira isiniin jedha. Eelee biddeenaa elektirikiin yeroo ammaa kana gatiin isaa meeqaa adaraa kennutti warri jettanii akkuma nagaa jalqaba viidiyoo koo keessatti dubbachaa ture wanna tokko yeroo bitattan darajaa qaba. Wanni hunduu darajaa tokkoffaa, darajaa lammaffaa, darajaa sadaffaa jedhee jira jechuudha. Akkasumallee gatiin walirra jechuudha. Eeleni biddeenaa amma gatiin isaa bareenni 10,000 jechuudha. Bareenni meeqarraa ka'a yoo jettan immoo 8,000 jira, 8,500 jira, 9,000 jira, 10,000 malee hin jiru jettanii sammuu keessan hin amansiisinaan isiniin jedha. Wanni tokko akkuma darajaa isaatti jechuudha. Gatiin isaallee akkuma darajaa isaatti kana sirriitti hubachuun dirqama isiniin jedha. Waa'ee maashina shunkurtii yookiin maashina foon daakuu sanaa yeroo hedduu baay'een keessanii nagaafattanii kan ajajjanii na bira qabdanillee hin jirtu. Ijoollonni lama kan ajajjan isinii biteen jira. Innis darajaa qaba. Yeroo hundumaa gatii hin dubbattu boonee jettanii komii hin kaasina. Wanni hunduu akka isin ajajattanitti. Maashinni ka kiiloo 3 jira, ka kiiloo 4 jira, ka kiiloo 5 jira jechuudha. Kanneen kana keessaa gatiin isaanii hundiyyuu tokko miti jechuudha. Kanaafi 4,000 aga 10,000tti jira maashinni shunkurtii muru sunii fi maashinni kan shunkurtii muru foonuma daaka waan ta'eefi innis darajaa qaba. Akkasuma kiiloodhaan ka kiiloo 4 ka kiiloo 5 isa situ filataa jechuudha. Kanaaf egaa yeroo baay'ee distii hin himtu wanti ta'e hin himtu gatii isaa kan jettanii fi ijoolleen keenya baay'een wanni isin beekuu qabdanii tokkoffaa wanni isin ajajattan darajaa qabaata.
Fakkeenyaaf amma abbaan ta'e maashina kiiloo 4 qarshii 5,000 yoo bite ati kiiloo 5 ajajatte kakee birriin itti dabala jechuudha. Kanaaf akkasitti na hubadhaan isiniin jedha. Maashinni kan elektirikii qofa osoo hin taane kan shunkurtii sana kan harkaallee jira. Waa'ee biradistii immoo tadarraabii biradistii abbaa 5 na gaafattanii turtanii. Biradistii abbaa 5 gosa 2 isiniif dhiyeessin ture. Gosoota 2 sana keessaa kan barbaadan ajajachuu hin dandeessu. Akkasumallee yeroo darbee saanii tadarraabii jechuudha fireeshanii isiniif dhiyeessin ture. Saanii tadarraabii fireeshan sana kan biifedhaan dhiyeessitan jechuudha. Kan akka kidaanii sana kwaalitii guddaa kan qabu gatiin isaa qarshii meeqaa jettanii keessan baay'ee ijoolleen baay'ee na cinqaa jirtu. Gatiin isaa innis tokkoffaa lammaffaa sadaffaa qaba. Akkaataa gatiiti waan akkaataa darajaati. Wanna tokko yeroo bittanii maafi maankaa tokkollee hin taane akkaataa darajaati. Kanaaf akkaataa sanaan ajajachuu hin dandeessu ulfaadhaa